kana wana kanaan goone micayyoo kana yoo anata malee ana yoo ta'e malee warri meediyaa irraa sa'aa jiru sobanii birriitti nyaachaa jiru malee micayyoo kana reeffa ishii galchuu fi moti kanaafiyyuu eessumayyuu hin deebinii adabadhuu too zim jedhii taa'ii ani reeffa ishii boola irra waggaa gala siifan dawwalaa boolatti dhuftee fudhatta maallanni ishii immoo amma na bira jiru sin jira kaan bakka geejjite hin beeku ammi na bira jiru hin jira naan jedhee ture ishii jedheeniin kaa walii gadi deemuu ishii jedheeni walii gadi sin deemne zim jedhe namni biraa immoo abeet ishii jedheeni waan akkanaa kana fudhadhee bakka ishii ani bakka wanni ani barbaadu gumaa ishiitis mootii ani reeffumti ishii akka yaara naa galu ani qabeenyan qabu qabeenya kanaani ani anan hojjedhu carqiin hojjedha jiyaan 3 nyaadha isaan booda isa keessaayyuu manni kiraa 2,000 kaffalaa birrii 1 takkatu naafa gammachuu akka gootu hojii kana keessa har'aan erga gaafa ishii waan akkanaa dhagee bakka hojii sanis hin naqne ani waa hojiin akkamittiin hojii deemuu danda'an bakka sim jedhii abuura dhukkadhuu nam tokkoo fi silkii kana nama silkii nama tokkoon kaasinii bakka silkii nama tokkoon kaasinii too yoo sii danda'ame sim jedhii too taa'ii reeffishii siif warri immoo sii dawwalaa jiru kun warra meediyaa irra hojjetanii meediyaa birriitti nyaatani malee warra reeffishii siif kanaafiyyuu nam tokko jalaa silkiin kaasanii yoo nana ta'e malee reeffishii sii dhufuu hin danda'u naan jennaan ishi bakka ani wanni nani barbaadu bakka kadhadhee turreen awwaala bakka reeffashii bichaa naaf beeksisabnis immoo waan qabnu ofitti gurgurree in awwaalanna bakka jenneeni ishi jedheeni malee ani wanni inni beeku hin jiru micayyoon kun waggaa 7 silkiin haadha wantee beeku silkii ishiitii fi silkii biraatu ta'e hin beeku ani daraggadhee gaazexee keessa galee imimmaaniifuu itti dubbachuun dadhabee gisee ishiin waan akkana naan jettu ergasiin booda deebisee kaardii birrii 50 guuttadhee silkii ishii achi mokkoraa fi silkiin hin waamaa naa kaasuu didanii bakka silkii ishii hin waamaa omtuu naan kaasu sagalee ergee fi nama bira deemee nama barumsa qabu bira deemee barreessee fi ani yaadda'e bakka maaloo lubbuu koo animna yaadda'e waan akkanaa kanarra silan jiruufiyyuu maaliif nagattee bishaanitti nagatteetu waan akkanaa kana hojjetta deebisii naa dawwali jedhee barreessas ergeefin ture barreecha fi jechuudha namatu barreechee naa ergee fi ani barumsan qabu waan akkanaa kana ishiin naan deebisne achumaan ciccettee gaafa guyyaa aduuroo kalee malee gaddattee honyuu jedhu bakka obboleettiin kee biyya lafaarraa boqottee reeffi ishiin dhufa beeksisa keetii dawwalii fitoo in dhufa namni bira nama tajjeese abdii ajjeese jechaa jiru abdii hin beeku jedhin abdii nan beeka jedhi malee abdii hin beeku jennaan reeffishii sii dhufuu hin danda'u ji'a jaarree taa'uu danda'a waggaarree taa'uu danda'a wayin immoo achumattuu awwaaluu danda'ama naan jedhe maaliif immoo reeffishii akka cufu maalan barbaade garuu hin nyaadhu obboleettii koo kan ilmoo ishii dhaltee ilmoo ishii laalu ijaarrattee mana ishii laalu bakka yogguman gad biyyarree deeme boolla ishii sanan laala bakka bootaa ishinitti awwaalamte san garaan na jabaata kanan jedhuufi malee odoo bakka barbaadetti awwaalamte obboleettiin koo kun hin argadhu wal jettee too nan argitu ani ishii arguu hin danda'u. Ishi kana barbaadeni bakka ishi bakka waan ati jette nan dhagaa bakka ishi reeffa ishii bichaanaa fidi nama biraa jala silkiin kaasu hundumaan dhaga'u jedhee har'a abbaan koo kalee guyyaa kalee ganama sa'a 2tti manaa ba'ee galgala sa'a 12tti qotteedhaniin bakka danda'ameef taaskii yaabbatee bakka immoo birriin itti hanqate immoo qotteedhan deemee na bira ga'ee haati kiyya immoo birishiinii taatee ammoo xaxarii qabdi jedhamee as xuquraan bassaa miti kaasita 12tti naa barreessanii birrii baay'ee na gaafatanii haadha koos mana marfee kanan geessine haati koos sabala geessatan jira torbee 2 dirasii na bira teessee Addis Ababaa keessatti na bira teessee na bira gad deebite haati koo inni dhibamti haadha kootitti du'a kana kalee dhageesse haati koo amma aduwaa irraatti lafaan uffata qaxxii kanaa jechaan bakka waan abdiin naan jedhe ishii jedheen. Okay, akanafiyyuu wannan ani balleesse ishii anan jedheem kana sinii uummanni Oromoo mara dhiifama naa godhaafi bira naaf darbaa wannan ani kana jedheef jechuudha. Abshir. Abdiin mucattiin jaalallee kooti siin jedhe. Jaalallee koo naan hin jenne haadha manaa kiyyaan goddanyaadha. Goddanyaatiyya waliin hojjanne sila ta'eef guyyaa hojjatte riftii ishii na biratti baati. Inna maallaqni ishii haadha manaa koo bira ol keewwachaa turte maallan namni ta'e na bira hin jira uffanni ishii na bira hin jira. Anis kaasafiin ture bilbilli ishii kun maaliif si bira dhufe ree akkamitti bilbilli ishii kun waan si bira dhufe bilbilli ishii na bira jira waggaa duutu jedhee gaafannaanii
madam biratti duute madam ta'e wanna saa hin beekamne garuu siin dawwalaa amma borgana masiifan dawwalaa amma fi nam tokko jala silkiin kaasin jedhee kalee galgala naa dawwalee ture biraa galee ani kaza achumaan gara mana kiyyaa deebi'ee galee as sululta oolee sulultaas wanumaan argadhe furmaa argadhe gara mana kiyyaa si deemee si galee kaza faazeriin kalee lafa sa'aat galgala keessa saalamaan na bira ga'ee bakka danda'ameef taaskiyyaa fataa bakka dadhabetti immoo kottee dhaliin deemaa na bira ga'ee kaza isaanis immoo waanuma akkanaa kana jedheeni akkana sin abdiin beeku jennaa micayyoo kan argachuu hunda inni bakka hin barbaadu micayyoon kootis naan galtu ani ittiinis walii gaddeeme lafa lafee wanna numnan ittiin irraa fudhadhuufis hin qabu dhiira tokko ilmoo dhiiraa firee dhiiraa guddaa tokko qabee hin qabu mucaa obboleessi keenya dhoggaa 17 qabna xiqqaadha macarraa malee ani wanna numnan ittiin ishee argadhus hin qabu gumaashiis immoo waaqayyo naafaa barbaadu malee ani abalu tajjeessa jechuun barbaadu yaa ilma koo reeffi ishii bichaan akka gara Itoophiyaarra naa galu jedhee abbaan koos boo'ee amma aduu har'aatitti bakka walii gadi deemna beeksisni keenya asii biyyaa bo'aa jira asii rakkachaa jirra kanan jechuu barbaada malee ani reefumti ishii erga sin akkana ta'e ani silkii abdii arraan kaasee hin kaasu. Adaa hin jedhaan gara kootiin jechuudha reeffi ishee gara Itoophiyaatti naa dhufe jiraashii dhabee reeffuma ishiitirree argee ka garaan koo na jabaatu barbaada dhaltee dhala ishii hin argine mana tokko bitattee mana ishii ilaalu garaan kiyya na godhatee erga guyyaa afuriitii bakka olii gadan jooraa akka waan ani ishii arguu bakki na hin deemne jiru madhamaan kiyya na gubatee bakka ani reeffumti ishii arguun barbaada waan biraan barbaada. Abshir obboleettii waa tokko gaafadhu siifu dammaan si qabe obboleettii koo ilaalaal obboleettiin duute tuni nuufillee obboleettidha. Reeffa obboleettii keetii siif ergina gargaarsallee si gargaarra jireenya amma seenaa kee agahaa jirra qorachaa jirra rakkoo hamaa keessa akka jirtu sin beekna si bukkee jira nuti hawaasni Oromoo si bukkee jira si galee nuti si bukkee jira reeffi obboleettii keetii hin kana waan hin galleef TikTok irratti emoji warri fayyadamtanii isaa wayii komentii dhufa. Emoji boo'ichaa hin ergina. Ila obboleewwan ila obboleettii tiyya tiyya qaali obboleettiin tun nurraa illee duute si galee kanaaf dhugaa obboleettii tanaatis akka baasnuu fi ati nu bukkee dhaabbadhu rakkoon tokko hin jiru reeffa obboleettii keetii hin galaa hangalchu hin baasidha kan galchu seera nuti immoo si gargaarra gargaarsa diinagdeedhaan si bira jirra. Gargaarsa diinagdeedhaan si bira jirra maallaqaan si bira jirra obboleettii keenya akkaratti haga ishiin awwaalcha ishii waan ishii barbaachisu hunda kaffannee awwaallanna si galee bareechifannee awwaallanna nuti si baasa qansiraati amma qansiraa san keessa illee si baasna rakkoon tokko hin jiru hojii hunfaa keetillee akka hojjetu si taasisna si galee ati bichaan jabaadhu dhugaa obboleettii teetirrallee dhaabbadhu dudda duubbeetti hin deebiini obboleettiin ta'e hin galtu obboleettii tiyya wanni si gaddisiisu tokko hin jiru wanni si boochisu tokko hin jiru nuti hidhadhu jabaadhu ati jabaadhu nuti hawaasni Oromoo immoo si bukkee jirra ishee nuti si duuba jirra akkasiinitti guyyaa afuriif akka ishii baasuuf irriiba dhabnee maraachaa jirra guyyaa afurarra erga doo ishii dhageenye ciisnee iyyaa jirra sirraa haqa obboleettii tanaa baasuuf si duuba jirra nuti waan hundaanuu si duuba jirra waan barbaachisu hundaanuu si duuba jirra si galee jabaadhu ati jabaadhu intala akkana jirtu reeffa obboleettii keetii nuti si gashaa iyyaadin garuu wukkilinnaa abbaan kee obboleessi kee eessumni kee wukkilinnaa nama takkan kennin ijoolleetu lamaa malee si galee garuu hunduu namni danda'u hin jiru waan ta'e malee namni irra deebi'amee koola kon barbaadu abbaan kootis kunoo na bira jira goobes abbaan kootis na bira jira abbaan koo dadhabaadha nama beekumsa akkasii qabu nama Addis Ababaa miti Addis Ababaa ergan galee waggaa 10 kana keessatti anuma kan ishii taqabbalu anumatti adaraa anumatu hangafa isaaniitii dhiirafis ta'ee dubartiif ta'e hangafni isaanii anuma kanuma sila ta'eef anumatti taqabbala. Ishoo ati maal goote obboleettiin koo kuni shakkii waan hin qabuuf irra deebi'amee reeffi ishii naaf marammaramee namni akkasii naaf agashu jettee mallatteessitanii kunoo guddataan jira rabbisa guddisu mucaa kana naa eebbisaa fooloo naa godhaa naa guddisaa nama haqa akkasiisatu bira naa deeme guddataan waan siin jedhe dhagayi waraqaa hunda baasii fi ijoollee tuulamaatti naaf kennu
irra deebi'amee naaf kan jedhu waraqaa baasaati biyyarraa erga akkasi Abu Rashida sooretti darba abshir obboleetti ko garaa kee rakkoon hin jiru anaa wal argaa jirra guddee obboleetti kee qabbaratte jechuun yoo dhiiga si baaste akkasiin itti duute yoo beekteedha kana wal argaa jirra guddee argatteeni Guddee Jamilaadha baga argatteeni ana wal dubbisaa jirra waan jiru wajjin haasaa jirra rakkoon hin jiru siifu wal argaa jirra anumatu bilbila kenneefi guddeedhaallee ishiis dubbisaa jira waan jiruun maama ati himboohin sitti himee jira miti himboohin ila ati abbaa keetis haadha keetis kan dhukkubsattee siree irra jirtuuf situ jira hangafni sihi wanti hundi sirratti jige nu ammootu si qarqaarraa siin jedhee jira ani si qarqaara siin hin jenne urga kaleeti engadda kaleeti hadda si biraa hafe kuno guddeellee wal arginee waliin hasaa turre guddee san booda sabbaas argee jira ati jabaadhu si galee jabaadhu abbaa kee jabeessi bakka qansiraa haddaa fi boru kaleessa jettu isaa miti ka torbaan caalu si yonnoo goonanu eshi Iyyaadin guddee ati biraan deemin abbo Abbosi faani barbaachisu nuti ilmoo keessanii obboleettiin teenya nu biraa dhabamtu nuti simbira jirra waan hundaa simbira jirra nuti abbaa keenya obboleettii keenya simbira jirra nuti simbira jirra sabni Oromoo simbira jirra akkaawuntii si fuudhiitiin barreessi waan sin gidduu kana ittiin tiraanispoortii asiif achi deemtu anatu si erga waan ittiin sin asiif achi deddeemtan anatu amma isa kana si erga akkaawuntii sirraa fuudhinaa ergi Ganni. Guddata akkaawuntii ishee nuuf ergi. Anis nan galchaaf maallaqa. Anaaf nuuf ergisiif irraa fuudhe akkaawuntii nu ergi. Waan tiraanspoortii ittiin deddeebitan haga obboleettiin teessan reeffi ishee isin bira ga'u ittiin finfinne deddeebitan maallaqa ammaa isin galchina. Rakkoon tokko hin jiru. Isin garuu jabaadha. Dhugaa micayyoo tanaa baasuuf jabaadha. Intalli gaafa roobii haasaa turte halkanuma santu maaltu sillissee ishii bulche. Ganni gutata jara kana dhiyeessiti maal taata? Galatoomii. Akkam obboleettiiti akkam abbaa kiyya nagaan akkatti baateen jirtu yeroo mana ga'eensi ni galchaa jetti obsi erga mana ga'ee amma siin erga isa bira dhaabbadhee dawwalee namni mana jiru hin jira siin erga akkaawuntii kiyya amma dubbadhu dubbadhu galatooma abba Rabbiin si ajibeessu ilmoon ta'e Oromoo taate dhagaamani na dhagaani muuziqaan eessaayyee warra haka keessan barbaadanii muuziqaa jira biraa jiraadha kunuu nagaa isaan bukkeetti erga dhaabatanii ani mucaan kun ikkoo waa tokko na godha jedhee shakkii keessa guddataa koofeeggata Naasan. Maaltu miita narra kaaya? Ani immoo kana keessatti sodaadhu kan jajjabeessa obboloon koorra kunuun na bira dhaabatanii ani immoo isaanii na bira erga dhaabatanii ani immoo dhaabadhee nan gargaara gara kootiniin bakka na bira jiruun jechuudha. Ani immoo dhageessanii dhagama muuziqaa xiqqoo jira beektaa muuziqaa guddata simbira jiramti muuziqaan guddata na dhagaani yeroo takka moo'ii hin dhagahan dhagaan dubbiin siin jettee takkaan wanna godhuu barbaade abdii bilbila abdii biloo godhaa guddata hin dhaga'u bar maaliif fi gurraa abbaa keessa haa is dubbisaa jiru irraa dhaggeeffatan jedhee tanan dhaggeeffatan jechuudhaafani hin dhagaanu dhaga'uu dadhaban amma dhagaani na dhageessanii imuut gootee jirta guddata moo ijoollee muut irratti hin godhinaa imuut sina godhisa dhaggeeffataa turanii dhaggeeffataniiru